Keon Tube subscribe godha. Keon Tube. Ayyaana Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani faarfataa Geetuu Qalamu kanan jedhamudha. Anis immoo kanan faarfadhu Waaqayyoonidha. Wanta biraa miti misiraachuu sagalee Waaqayyoo isa dinqisiisaa ajaa'ibsiisaa kana isa inni nuu godhe lafa hundumaatti labsuudhaafan kunoo as ba'ee isinis immoo akkasuma wanta Waaqayyoo irraa dhageessan galmaan ga'uudhaaf jabaadhaa. Ayyaana Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Amma gaafa guyyaa deebinee wal arginutti amma guyyaa biraamuu Waaqayyoo qopheessee deebinee wal tajaajilutti nagaadhaan turaa isinis shaaboon.